Akkam jirtanii fayyaa keessanii an Dr. Amusaan jedhama. Egaa har'a waa'ee itti fayyadama marsaalee hawaasummaa fi akkasumas immoo fayyaa wajjin wal qabatu irratti waan tokko isiniin jedhu dhufee jira. Egaa akkuma beekamu marsaalee hawaasummaa garaagaraa TikTok, YouTube, akkasumas immoo Facebook fi WhatsApp irraa odeeffannoo fayyaa fi akkasumas dhibeelee garaagaraa wajjin wal qabate odeeffannoo argachuu dandeessu. Haa ta'uti malee akkaataan itti fayyadama odeeffannoo fi akkasumas dhibeelee marsaalee hawaasummaa irraa argitan kan akkamitti itti fayyadamuu qabduu fi dhiibbaan marsaalee hawaasummaa keessattuu waa'ee fayyaa fi akkasumas fayyaa wajjin wal qabatan dabarsan dhiibbaan inni hawaasa irraa geessisu akkasumas rakkooleen geessisuu danda'an maal kan jedhu irratti gabaabsee har'a wajjin dubbanna. Egaa akkuma beekamu marsaaleen hawaasummaa odeeffannoo garaagaraa hubannoo garaagaraa uummata keenyaaf cimsuudhaaf baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas immoo kan jajjabeeffamudha. Haa ta'uti malee yeroo tokko darbee sababa tokkoffaa ogeessi yaalaatirraas ta'uu danda'a akkasumas immoo namoota ogeessa yaalaa hin taane odeeffannoo hin taane darbuudhaan uummata keenyarra hawaasa keenyarra rakkoolee fayyaa yeroo gahantu mul'ata. Yeroo ammaa kana keessattuu warroonni ogeessa yaalaa taatan nu hubattu haala hedduu garaagaraati irratti agarsiisan rakkooleen fayyaa yoo namoota garaagaraa irratti odeeffannoo hin taane irraa ka'uudhaan yoo rakkoon fayyaa irra ga'u odeeffannoo marsaalee hawaasarraa argatu irraa ka'uudhaan wantoota garaagaraa gochuudhaan yoo miidhaan irra ga'u ni argina. Kan ogeessi yaalaa ni beektu jedhee yaada. Asirratti akkamitti odeeffannoo marsaalee hawaasarraa argannu kan akkamitti itti fayyadamuu qabna kan jedhu irratti yaaduban. Tokko maalidha? Odeeffannoon marsaalee hawaasarraa argannu tokkoffaa akka odeeffannootitti akka hubannoo argannutti nu gargaara. Haa ta'uti malee odeeffannoon marsaalee hawaasarraa argannu sun ogeessi yaalaa bakka bu'ee ogeessi yaalaa nu bira taa'anii rakkoo keenyatti himannee ogeessi yaalaa immoo gaaffilee garaagaraa nu gaafatee gaaffii inni nu gaafatuuf deebii nu kenne irraa ka'uudhaan waa'ee dhibee keenya hubachuudhaan wantoota garaagaraa rakkoolee dhibee keenyaa fi akkasumas immoo rakkoolee fayyaa nu qabnu san hubachuu danda'utti akkasitti nu gargaaruu hin danda'u. Maalidhaa odeeffannoon keessattuu amma yeroo ammaa kana maalidhaa namoonni keessattuu ogeessa fayyaa hin taanee fi akkasumas immoo ogeessa fayyaas ta'anii rakkoolee akkasumas immoo odeeffannoo fayyaa yeroo kennan maalidhaa misliit gochuu danda'u. Karaa hin taane uummanni akka hubatanitti gochuu danda'u jechuudha. Amma yoo fudhanne fakkeenyaaf amma dhibee sukkaaraa jiraachuu danda'a. Dhibee sukkaaraa gosa tokkoo fi gosa lama akkasumas kan biraas jira. Yeroo kana maalidhaa namoonni keessattuu ogeessa fayyaa hin taane akkasumas immoo hubannoo waa'ee dhibee fayyaa yookiin dhibee sukkaaraa wajjin hubannoo gahaa hin qabne odeeffannoo sirrii hin taane fakkeenyaaf dhibee gosa sukkaaraa gosa lammaffaa gosa tokko jedhame kanarratti tokkoffaa yaalli isaatis wantoonni gochuu qabnuu fi wantoonni gochuu hin qabne haala dhibee kanaatiin garaagarummaa qaba. Amma namoonni waa'ee kanaa hin beekne maalidhaa dhibee sukkaaraa waan jedhameef ammatti sukkaaraa waan dabaluuf jedhameef maalidhaa odeeffannoo wal fakkaataa haaluma fakkaataadhaan namoota gorsuu danda'u jechuudha. Maalidhaa gorsoonni nu gorsinuu fi akkasumas immoo hubannoon namoota kanaa barbaachisu haala garaagaraa irratti amma fakkeenyaaf yoo fudhanne dhibee sukkaaraa gosa lammaffaa sochii qaamaa gochuudhaan wantoota garaagaraa jireenya keessatti fooyyessuudhaan dhibeeleen kun haga tokko dhibee kanarraa ofirraa ittisuun ni danda'ama. Haa ta'uti malee haala kanaan immoo dhibee gosa tokkoffaa sanatti yoo deemne ta'e kun haalli kun hin hojjetu jechuudha. Haalli kun isaaf kanaaf hin ta'u jechuudha. Kanaaf maalidhaa? Tokkoffaa odeeffannoon darbu hubannoof kan isin gargaaru malee ogeessa yaalaa akkam bakka bu'uun akka hubattanidha. Lammaffaa immoo odeeffannoon darbu kun sirriidha moo sirrii miti kan jedhu mirkaneeffachuu qabdu. Kunis maalidhaa? Ogeessi yaalaa naannoo keessan jiru akkasumas ogeessi yaalaa hubannoo qaba jettanii deemtan akkana jettanii rakkoo keessanis akkasumas yaaddoo qabdan san deemtanii itti himachuudha jechuudha. Odeeffannoo san akka odeeffannootti fudhachuu dandeessu. Yoo dandeessan dubbistanii diiteel jechuudha. Diiteel odeeffannoo waa'ee dhibee irratti hubannoo argattan akkasumas immoo wantoota irratti hubannee jirrettan wanta sooshaal miidiyaa irraa dhageessisan namoonni dubbisuu dandeessan search gootanii websaayitii garaagaraa irraa odeeffannoo diiteel ta'e argachuu dandeessu. Fakkeenyaaf amma dhibee sukkaaraa barbaadan diiteel dubbisuu dandeessu. Namoonni dhibee sukkaaraa kan qabdan ofii keessanii diiteel yookiin immoo namoota dubbisuu danda'anii akkasii dubbisanii wanta san isinitti himan gochuu hin dandeessu. Kanarraa kan hafe maalidhaa kallattiidhaan wantoota marsaalee hawaasarraa darbu keessattuu namoota ogeessa fayyaa hin taane irraa darbu itti fayyadamuun waan jedhaniis waan marsaalee hawaasarraa darbu san fudhannee callisneetuma
yoo kan itti fayyadamnu ta'e dhiibbaa garaagaraa nurra geessisuu danda'a. Akka fakkeenyatti tajaajilamaa yookiin maamila keenya tokko iddoo natti hojjedhutti kan nu mudate isinitti haayu. Akkasumas immoo namoota ni beekuudha jechuudha. Maal ta'e odeeffannoo fayyaa inni dhibee sukkaaraa gosa tokko qaba. Odeeffannoo yuutuubii chaanaalii garaagaraa irraa argatuun sirriitti yoo wanti akkanaa gootanii wanti akkanaa itti fayyadamtan dhibee sukkaaraa irraa guututti fayyuu dandeessaa kan jedhu argate. Inni sanaan maalidhaa? Isteeppii namichi yuutuub irraa itti misaniin haala hundumaa godheet kan itti fayyadameet kan qoricha maalaa qoricha mana yaalaa ogeessi yaalaa irratti fudhatamu jedheen isaan dhiiseet qoricha isa fudhateet haala qoricha yuutuub irraa akkasumatti odeeffannoo kennamee ibsan hojii irra oolche. Namichi sun guyyaa sadaffaatti ufullaalee aga ufullaaluu sababa dhibee sukkaara isaa garmalee ol ka'uudhaan xaxaalee garaagaraa isa saaxilee namichi sun aga dadhabee aga ufullaaluutti ga'ee mana yaalatti yaallamee erga beekee booda maaliif akkana goftee jennee yoo gaafannu maalirraa ka'eef maaf sukkaara qoricha addaan kuttee jennee yoo gaafannu akkanatti fayyadamee inni akkanaati jedhee jechuudha. Kanaaf rakkoon kana qofaa miti maal ta'e namoonni dhibee HIV qabaatanii HIV qoricha addaan kutuudhaan almost ji'a 3 ji'a 4 ji'a 5 booda ufullaalanii agarsiisu durbuun dhibeen isaanii darbetti jira. Dhibee TV namni addaan kutee darbu jira. Lubbuun isaanii darbe jira. Rakkooleen fayyaa keessattuu ogeessi yaalaa mana yaalaa jirtan hin beektu. Inni biraa maalidha? Keessattuu caba lafee garaagaraatiin akkana ogeessa aadaa bira deemee wanta garaagaraa ta'uudhaan akkana gootee akkanatti fayyada jedhanii jechuudha. Haga qaamni isaa irraa cituutti haga lubbuu baasutti geessaa jechuudha. Egaa asuma akka walii galaallatti odeeffannoon darbu isin hin fayyadu jechuu gooti miti wanta asitti hubachuu qabdan. Odeeffannoon darbu isin fayyada akka odeeffannootiitti akka hubannoo hubattaniif isin gargaara odeeffannoon tokko. Akkuma beektan namni hundumtuu yaa odeeffannoo amma oduu naannootti namoonni akkuma yoo dubbatan maalidha? Ergaa tokko nama tokkotti ergitan namni lammaffaa namni sadaffaarraa nama arfaffaarraa odeeffannoon sun maalidha? Odeeffannoon sun akka hin taanetti darbaa jechuudha. Akkuma beektan kana. Tokkoffaan ogeessa fayyaas ta'e waan dabarsuu barbaadu yeroo marsaa hawaasatti ba'ee dubbachuu barbaadu karan taaneen yookiin akka hin taaneen hubattan gochuu danda'a. Tokkoffaa immoo isin hin galle ogeessi yaalaa sun isin bira hin jiru. Kanaa gaafii gaafattanii deebii irraa argachuu hin dandeessanii. Kanaaf maalidhaa? Karan taaneef akkasuma loqonni naannoorraa immoo inni biraa loqonni naannoorraa gara naannoo biraatti jiru garaagarummaa qabaata. Kunis immoo dhiibbaa geessisuu danda'a. Kanaaf adaraa keessan odeeffannoo marsaalee hawaasarraa argattan akkuma argattan hojiirra oolchuun dura ogeessi yaalaa yookiin namoota isinitti dhiyaatu gaafachuu qabdu yookiin immoo irratti dubbistanii waan san maaliif akka ta'e hubachuu qabdu. Akkasumas immoo yeroon itti wantoonni itti fayyadamtan keessattuu amma maalidhaa? Wanti biqiloota akkanaa kuduraata akkanaa walitti qopheessitanii yoo qoottan rifeensi keessan akkatti isinii markuu danda'a. Dhibee akkanaatirraa fayyuu dandeessu wanta akkanaa kana kan jedhu jechuudha. Odeeffannoon isa argitan gaariidha. Kanaa seerchi gootanii maqaan biqiltuu kanaa maalidha? Maqaan inni kanaa maalidha? Maaliif akka fayyadamu seerchi gochuudha. Yeroo baay'ee qorannoon yaa onlaayinii irra hin jira. Wanta sanii ol qabatee amma goommana fudhan, dinnicha soo fudhan, kaarotii fudhan. Qabiyyeen isaa maal akka ta'e maal hoo nyaanne hoo fayyadamne maal akka nu fayyadu? Almost seerchi goonee saayinsiidhaan kan irra gaamee hin jira waan ta'eef san irraa beeknee itti fayyadamuu garuu caal jenneetuma akkama lafaa kaaniin akkana goone jennee itti fayyadamuudhaa akka of qusattanidha jechuudha. Inni biraa immoo yeroo waa'ee odeeffannoo fayyaa marsaalee hawaasarraa argatan kan eenyudha namni sun dabarsu kun maalidha? Eessa hojjeta? Maal godhaa kan jedhu beekuu qabdu jechuudha. Amma yeroo ammaa kana yoo argitan marsaalee hawaasarraa wanta argitan hundumtuu dhugaa miti akkuma beektan jechuudha. Amma namoonni garaagaraa akkuma hubannaanis garaagara ta'e odeeffannoo yeroo baay'ee marsaalee hawaasarraa darbu yeroo baay'ee misliin nama godhu akkasumas karaan taaneen akka hubatamu waan nama godhuuf kanaafuu dandeessan namummaa odeeffannoo irraa argattan san isa dabaaftanii beekuu qabdu. Namoonni odeeffannoo irraa argattan sun immoo maallaquma sooshaal miidiyaa irraa argamu kanaaf hojjetamu kunis dhimmummaan waan dhimti dhimmameef yookiin hubannoo qabu manni keenya hubannoo argachuu qaba jedheeti dhimmameeti odeeffannoo kana dabarsuu qaba jedheeti immoo kan kana godhu jettanii adda baafattanii waan kana hubachuu qabdu jechuudha. Egaa har'aaf kan isiniin jedhu kanuma yoo yaadaa fi akkasumas gaafii qabaattan na gaafachuu dandeessu. YouTube chaanaalii kanaa fi akkasumas feesbuukii fi
yuutuubii keessa sabiskiraayib gochuu dandeessu.